Illee ilaaja fuudheera meeshaatii jalqabsiise. Haadha meeshaatii nuti irraa yoo ilaalu dhugaa nuti akka afaaniin isaa itti fidachuudha. Maqaan illee tanaa fidira inni. Waa hunda kaasanii qaama isaa biroo fayyadu akka garaa kana qabsaatu tuqa qaba oola. Isin agarsiisa. Nuti kun miila jechuudha keenya. Miila isaa fayyadu qaba. Kunis miila. Tagaraatuusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya akkuma jirtan kan sanii fayyaadhaa jirrennu armas isinitti bini jirra. Akkasumatti egaa warreen gadaan bee akkamiin jecha nu gaafachaa jirtan. Duraan baay'inama guyyaa sabtii baadanii balama nu qabanii san booda tuqqooma rakkoon tokko ta'e baanama san dabarsee jechuudha. Inni ammaan tana baanee finnee kanaas akkuma seenan manguddoo hedduu jira. Akkasitti kaameraa isin maruu hin dandeenye maaliif manguddoon kaameraa muduran kan jettee nu dhoogute wanta akka haasofnee jaalleen halkanii kalaas waan akka takka akka malee fiti jedhanii fatanii jechuudha. Kanaaf gocha egaa isinis warreen dhugaafachaa jirtan hedduudha. Warreen rabbi nagaan haa baasu jettanii du'aayee godhaa jettanii illeen inni du'aan teessan qabalamte alhamdulillah akkasitti innoo dhunnee ol seenne mana akka malee geessanii jechuudha. Akkuma jenneen tuqushu nu gubaa akkasumatti kalaas wanta kana akkasii ibsuudhaaf dhunnee miiraa isaanii salaamtaa isin gaafatanii salaamtaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuni hordoftoota channel Gadaatu jirra jirtu ummata keenya qaalii kanneen gartee amantaa musliimaa kanneen amantaa kiristaanaa kanneen amantaa waaqeffataa kanneen taatan guutuun keessan dhugaa hedduu tokko galatoomaa isin dabbaliyyan kiyya hedduu tokko waan harkuu nama gartee aanee gaafachuu turtanii galatooma baliyyan kiyya kun alhamdulillah rabbil aalamiin. Qabamne gaa'ee kun ammallee kun hidhamne hanga galtee rabbii wani rabbiin jibbaan galtee waa hin oolamtu obboleeyyan kiyya akkasi dachaane jechuu barbaadeeti hedduu takka galatoomaan isin ja'a meegaa kunoo findimni keenyallee kun as jira isaanillee mee salaamtaa isin gaafatan isin jechuu barbaadeeti obboleeyyan kiyya gaa alhamdulillah hayyeetiin jiranillee kun alhamdulillah muqaddaa daallee muun ammaantanaan kana fudhee dhufe illee kun mana reebti alhamdulillah fayyaa harkadheen jira alhamdulillah galatooma guutuun keessan wallahi hedduu takka galatoomaan isin jaa hedduu takka isin jaalannaa hedduu takka wallahi isin kabajaa jechuu barbaadeeti asumaan gara akka malee isin dabarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffattoota keenya gadaa kanallee hidhee badii yaa'ii tolaanii fi gadaan kun wal lolanii jedhanii dhugaadhaas isin argattanii kalaaf mana heeraa dhufanii mana heeraatti geesse hiisisee deebi'ee immoo dhaloochaan inni sababni itti dhukkubsatee mana isaatii wagga fuunee deemnu xiqqoo mana keessatti ni turre. Wagga turre jennuu kalaas asii fuudhee gadi bahee uummanni immoo kan ulaarra jiranu asiin maal kadhaadhatte immoo maali jedhanii uummanni afaan keenya naasaanu ani immoo yaani sabriiniti gaariidha rabbiin birattis sabriin gaariidha sabraa ilman fuudhee isa bahee waggaan isa fuudhee bahee jedhu dhugaadhaan meeshaanis immoo dhukaa'eera ani immoo isa makiinaatti ol bahee inni ani immoo gabbiinaa isa waaqa fuuldura cinaan taa'ee waggaan jedhu jedhuudhaan deemaa dhannoo turmana jasmiin gahin isanni jedhu dhaga'ee hin gadda isinii himeera. Isaan aanyi dhufaa dhaggeetan sawwaa kadhaasisee waggaan gubbaa goree dhaqbii gubbaa ol bahee jedhu inni gamarrumaan isa jedhaan akkana garaasaa kana qabatee ciisee huurkee na karaasasumaan garaa sana qaqqabsise akkana qabee fi handhuura kanarra qabee fi maal taate jennaan egaa inni dallansuttii raadha. Egaa dallanuu isin natti dallanee jira ani immoo kalaas bira taa'ee waggaan Jasmii fuulduree keenya irraa buunee isa ol galchee kalaasii si dhukkubaaramu maal taate jennaan naanii innesi kalaasii garaan yaasetanii uummanni waliidhaa jiran naa himanii asumaan isa immoo baasee mana hakimaa geessee maal naan himtu
maalinaan hin jennaan sicharri fadhee jira ittiin dalannee jira. Kan dallansuuti atteetii booda haa ta'uu amma gara fayyummaa keetiin barbaada jedhan gara hakimaatti hin deemee eessa si dhaamen jedhan wala garaa keessa na dhiitanii jedhe kashafaa garaa kaasee deebi'ee miila kanarra immoo akka tubboo waan hadiida wajjin kaasirra dhaanii jedhee achiis gadi fuudhee miilli isaaf nagaadha kunuun argitanii nagaadha garaan isaas illee nagaadha onneen isaas illee nagaadha alhamdulillahi meeshaatii qabsiisee tan har'a fayyummaa isaan barbaada malee an waa gara meeshaatiyaattis waa himachuutuuf itti ta'e meeshaatii qabsiisee tan kashafaa kaasee ilaaja fuudhee fi laammaa ilaaja kunuunii fudhataadha. Akkasiin immoo ittiin deebi'ee gara mana isaatti galee tolaa kanaa gidduu lamaan jiraa ilaala jee manguddoon dhumdhaan kalaas fuudhaa beenaa manaan gaati ni dhufaa jeen dawaamatii fixadhee gara mana isaa dhufee akkasiin jara waliin waamee ni ilaala jee gammachuudhaan mana isaatiin geessee gahee innati dallanus anni ta'afi dallansuuni yeroo sana dallanuus ni gaha egaa namni balleessee rabbii malee hin jiru kanaa jennaan raamadaanni kun guyyaa 8 galeettanii isaa mana hidhaatii jiru nuyi manatti soomu waa bu'aas naan qabu faayidaa tokkos naan qabu rabbiin biratti jaallatamaa miti manuma isaatti soomee ajje'u ittiin dabarfadhee immoo utuu har'a biiroo sana an dhugaadha duraanii jaraa waliin bakka lolaa ture deebi'eetan ofumaatti taa'ee itti yaade yoo nama biiroo tokko nama kana keessatti qabadhe jedhe Oromoon akka kana mana hidhaatti wal loltee mana hidhaa dhaqanii maallaqa jarri baasan kana nin argaarasi nin dhagaharasi hin ta'uu jeetan biiroo kana naa kennaa jedhee eeyyama jararraa fudhee chaappaadhaan beekamaadhaan fudhadhee naa baramee naa fudhee gattaa'ee sababni biiroo kan qabadhee Oromoomti kan keenya maallaqa ni shaffaatatanii hamma mana miicanii buluudhaa fi hogga wallolanii jaraan mondhooluu wallolanii hogga jiran tokko dhaqee akkasimitti himate karaa dhufanii qaban achi seenu maallaqaan malee hin bahu alhamdulillahi rabbil alamin amma immoo maallaqa tokko uummanni kan keenya wanni dhaqeetti maallaqa tokko baasu hin jiru anis immoo waa maallaqa jararraa nyaadhee haasaan hin jiru nagoomii dhuma gama rabbiiti khayrii argachuudhaafanii kana isiniin jedha obboleessa keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takkaan adigaa jara keenya akkasitti alhamdulillahi tarabbi jimalee hin taatu irraan tana obboleettiin tolaasis zaan tulleen deddeemtee zara turbuu settee jirraa ni rattee jechuudha. Tanaaf zaan jettee jirti uummanni kunneen deemanii kanarraallee isin irraa maruu dandeenya qotooti gaa tolaanis irraan tana asitti argama. Isas manguddoon jechuudha manguddumaatu achi wajjumaan fidanii jechuudha wajjin fidanii wanta kalaqaa jechuudha haasanii jechuudha fixanii akka malee yaamanii waa'ee waan itti poolisiidhaan fidhanii bira hodhanii akkasitti yaa'anii jechuudha. Kanaafuu jennoo tolaanteen ajjira. Meegaa waan kana meegaa walumaan gaafannamee waan gaafii isin gaasaa ta'in nan dhugaadha gaafii bareedudha. Kanaafuu jecha akkaataa inni gocha inni waan kana daragee fi waan irra dhaabbatee daragees gidduuraatti nagaan si gabbee kan hundaa jechuudha ammaan kana uummanni dubbatanii jiranii haruma keessan jechuudha isin ibsa dhufne takkaanaati ni tolaate ammaan kana ajjirta dhugaati hayyamte akka inni achi boolleedha. Midhaan kunis miidhamee jira. Atillee miidhamtee jirta dhugaadha. Jiraatte. Kanarratti dhaabbattee
gaiti isaa kana mee maal jettame as booda jechuun waan dhufaanis waan booda dhufas ammaan dibannee itti wayyaa hojjetamu irratti. Wanni dhufaa gaammaan tana amma wanni dhufaa hin jirtu amma gaa isaas qabne hidhee achiis akka bahu manguddummaadhaan akka dhumtu wanni kun akkuma namni irra caalaan karaa isaatiin kaan tokkolanii kaan barreeffamaan akkuma yaada isaaniitti isaan jechuu turanitti harmootanii mana seeraatii illee dhuftee miree wanni kun maaliif manni seeraa akka itti nama adabuus ni qaba waan nama muruus ni qaba garuu osoo achiin keenya duratti anilleen yoon hidhi ijeellee itti kanne yeroo sanitti qabsiise geesse haa ta'u immoo namni walirra yaaduunis bareedaadha walirra yaada dabalee waan takka wal afaan kaa'uunis bareedaadha namni akka yoo karaa kutee beekadhu yeroo sanitti waa hedduudha ta'a idduma tanaanuu na caalaa gaa namumaan ansilaa itti kanne kanaafu irra deebiidhaan gaa manatti illee irra dhufee wanni kun asiin sirriin garuu anis dhimma keessan argeetiin jira wanni keessan kun waan dubbii jajjabduu keessa jira gama qaama seeraatti yoo isin bira ol dabarsee achi keessatti gaa bakki itti si laallatus jira bakki itti isaan laallatus jira garuu isin lachuu gara lamaanii waan miidhamtanii anaatu ol hin kannu gama kiyya as qabee akka isin jijjiirumtu godha saniifoo atoo naa kana eeyyamtaa jenne gaafate hayyeellee jee deebisee fi akkasitti gaa anis waan akkuma inni dhukkubsatee olaanaa jirutti gara tokko innis qoricha fudhachuu waan hin jiru guyyaa sadii moo kanatti hin qabee fi gadaa achii fiduudha haa ta'u jennee gaa akkasitti guyyaan gaa silaa haadhamma duratti arree jechuudha dhibaa'uma kanaan amma gaa eegaa irra sooliin dhufne kaanis lafarratti haasa'uun gaa maaliif nama beeksisuudhaaf jennee eegaa waan hundaaf kaameeraa kaachuun ni ulfaata taan nu fixaa jennee gaa namni kaameeraan barbaannes as keessa waan hirmaateef yeroo saniif nu dhorkanii miree amma gaa isaas waliin jirra hanga tokko hammiladhu fudhadhu hanga kana fudhu waan ijoo qabxii illee ijoo tana fudhu duufitti jennee eega isa nu kannan wanni amma booda dhufaa hin jirtu jeetii yaada maaliif karaa nagayaatiin haadhumtu yaannee tochuu gafuunee amma booda inni jiraanii jirti jee yaadu waan hafee qabxii illee yoo manguddoon abukamaalii kan jiran irraa wal mari'annee marii goonee gama nagayaatti dacha uumamaa bichaadha kaniin hin jiru malee wanni biraan hin jiran jiru. Wanni ammaan kan biraa hunda as goosje akka malee isa akmal polisi kan hanami Ayah. Lebar sababa saat itu cura mandana gadang kun akka tiga bote male harto kon ada cura di utara ka nurut otte Ayah. mantan bahin dulu bati aramati Baati Ramadana gamata kaisa jeeto kuruti. Baati Ramadana tunis eegam turaaye. Wanni jennee miti. Aisan kupperran midha nurut dabalatee jiru maaliti. Deemtee asii nu biraa deemtee isaan kan isaan sutuman ati midhamte midhaa qaamaa sadi. Ayah. Midhaan kun sababa teedhaan jechuudha maala. Karagaati yeroo ammaa jechuudha. Sababiin fi yaani sababa haayu. Haachuun osoo garaa ta'an nuti kusan turaan kala kibneemi. Wanta qabee jalqaba silaa dubbiin kun kaatee isheen irraa hadisan seera qabu silaa qaban seera dhaqee haalaan bareedaadha yoo seerri akka fedhe isa gudeesse. Midhaan kunis bidhaan maan fajjinee marsee irra jiratti isa taa'anan. Warra qallee murtii jala heenya. Garaadha. Garaan keessa immoo lafeen isaa fi qaamni isaa nagaa ta'u malee garaa tuqame garaa hasadhaan dhiigaa isaa jechuudha. Garuu wani sun taatee beekee dubbiin tun Buduraa sanfaa gargaatu duraa sanfaa dhiigaan akkasii dhiigaan akkasii wallahi manni adda isaana bakka asii gabbee immoo manni hasadhaan deemu. Ahona gosa tigartee Wani ratin boy sin janji. qawweedhaanii isin deebifne Kawai dukausan. Kawai irratti dhukaate. Kawai sirra dhukaati. gadumna hojjiisanii Gabbina dhumarraa gabbina keessa ani dhageessan. Maalirratti wallolee uummata wayii dhaga'uun abdanu. Uummata wallolee meeshaa walitti kaaniiti. Sababa isaa jechuudha. Angaa takkaan amma silaa isaniin galatoonfadhaas itti isiniin haadha namman.
Hoggansa silaachina nu dhiisee deemuu baate uummanni gartee sababa maaliif akkatti gartee turte isaanis zaniituma inni fedha biraa kutu kana baasee. Sababni kutu uummanni bara numa eegalee wuyi. Anis ka jira mana ajjeesan ijeetiin. Anis ni na robbisan ni kuban qabu iti qabee tokko firaa kan qabu kaan fedhan gartee miila kana keessa akkatana keessa na dee. Sabas ana ko jaamu agarsiisa jechuun agarsiisi. Achiin fiigaa eegan anat dhufe. Naay ijju nageenyaan dhufe cinarraa qabe. Garuu bakka sanitti silaa na biraa gabbuu baate na qabee na kuchiise silaa na biraa gabbuu gabbinaa seenuu baate sanutti dhuftu laakiin immoo kara tokko bakka sanitti ittiin haalee kara tokkotti sammaas immoo bakka meeshaa isaa fuudhee gartee haa galatuumu galataas na biraa ni qaba. Agaroote haa galatoomu inni mallee haa galatoomu hedduu tokko haa galatoomu garoote uumaan jettu ni fayyanillee inshaallah akkatti naftu amma wayitee garuma kana keessa gartee. Bakka sana dah milik dia nama alhamdulillah wajah. Bakka sana hasil ikan teratur, hasil ikan kefauan kat dia je. Feeling ka kefauan film में तना देखते थे तो कुछ भी गरा कefauan जरूर करना नहीं. जहाँ उसको बस ते सगल मुकन आये थे थाने चाहिए थे. तकरार तना रानी को दे. हेतु प्लान का तोफे हुई. kasi te mukaddi tanalle galgal mahana wekad unni maes wani gode nakka tanalle mukaddi tanas akasi gati mantana wekal alhamdulillah wayala inni garu hagala to mukhar takani bakka meesha sa khay galte akhmana geesaniti etu takan ragate namni khana wekadu akam jan namu fi wajja jani wekadu kharad da digarenya mere bakka sanatti jirfate kas meesha darbe mala galle kanga bunni nagay se wekadu kasate amma Stefan lagi sagala tu mechu berpadi tu. sana kalau tu san semua ni otun namni birambo ya amma namni bira fakkenya an kai njiru dura romo kamiti ko maturi akamiti ko maturi romo otu adda ka ana yede rabbi mare jiru otu angafas ogallo la gar jiru chu ogallo la dibe jiru otu rasibati rabbi atitina dabarse ka hana dabarse ati wa kana ya de fudeti sila Oromo itu kan aja misal Arabule ya Cina maka amte mana at me mana ajib jam insyaallah taala amal lenin bahasa halo iso isina nato ambil saja ya wiran Kenya ilaji ni fude ilaji ni fude kashafani kase dorala di babri kulani jan ala bosana tidak kasih saya juga ni Fatima tidak kasih saya ni kata. Okay. Ada kan je. Amma tanarati jara hanya wanen baisa seguro jira wallahi aku mal hedu taka akasatille nama gargara dure amma kama dah jadi gudura jahan ke gabu akka berarti jadi berarti Kita asyik tadi kan kita yang isin pergo mo wani sa adda nama dimi halas orang hedu takasir tu bayi nanti juga Oromo walitti jasa jarti wulile kana under deme atur bakka serasan biro sa biro cura jara hayyaman biro rab bahate akasa tay jara gaggesa khadar dabmo khara jara dabasaju tanafacha warren bijara khasatinis warren bayin kesan khara yaman kasati midama jiru noha tariba ha khara sujira demu jufa warren asain pa yoka kharati kabti warren akasim pa yojiratan taka warren bayin kesan kami mungkin marah kabe cing dalam kulifan indah bantani orang mungkin dulu tahan mida hidu juga karena hana warra tadi di warra akasa dulu leda itu bijana mati dia sudah duranu seran ada bijabun hanya tuku kura itu tuh di asipi sudinis bija seran ada sudah bijaba nih sudah rakam mali haya maleda kan karena kanan umman hal nuti kura saja Roro tanah kesa mu jarah tanah kesa ini hanya namanya hanya jatun wah itu baka berita tak jadi jada warga kara asin mari bimu rada anak-anak itu dalali lek abe juga warga dalali kabe jual itu san wakana betan akamale wujurate hatta ada gara guti demi juga baka mana demi jara wajin jara formatnya beda juga formatnya dan dah warga kasih wujuratan Arkam bisa sini kayaknya torba saji jah sadde shan taka dua ayo torba saji bantun dua gotanya sagal jah asrat isni beresna rakam banturan mijini
haala kanaan qunnamuu dandeessan jira keenya takka naati Abshirra. Inshaallahu ta'ala. amma danas boodoti wani tokko fayyadaa kun Amma alhamdulillah. alhamdulillah egaa wayyaati takka takka gartee nama wagaraa haana fi waan na godhu malee na waraanu malee takka takka gartee na dhukkuba. Itti akka dhimmi kana finnaanati alhamdulillah inshaallah gama fayyaa. Inshaallah. boromaa bisaan dura Bori wanne bori ningeessa. Bori ningeessa. dawaa irraa fe'anii dawaa bitannee Ningeessa. Waa xiqqaa tokko inni tokko. Dawaa ningeessa amma wanni nama mana fideef qabbana irra keessa taa'uutis hin ta'u mana taa'u dawaa sana inni fidaaf iyyuu amma maanni dumaashittis hin himtanii waan ho'aa waan akka shobbaa waan akka damma kana qalaasi har'aa wanni bileera uummata warraa harimaa jedhama afaan arabiitti harimaa jedhama warra baadiyyaa qalaasi jara bilbileetan damma asilii naka afaan arabaatti bala jedhamaami asilii naafidii jedhanii jette dabbaa takka karaa dhaammadheera inni dhufaaf rabbiin kee jedhe inshaallah alhamdulillahi yaani sababa yoo raddifattes maaliif yoo raddifattee wanni inni immoo nuti kadhachuutu hin ta'in iyyuu nuti silumu waliin kuunu utuu walii kuunee haasaan keenya tokko ta'e silaa gaariidhan jedha kana gara fuulduraatti itti deemna inshaallahu ta'ala ni tola amma jedha kana tolaaf isas waliin dhorkina maaliif ji'a ramadaana dhufaara anoo waasi sunii tokko riyaala tokko sirraa nyaadhee hin jedhe ka qaalindi gubbaatee jira maaliif akkana haasa'e utuu sababii uummata kanaati nyaatan waan haasaan qabani ani immoo wanni isin haasa'eef maanni nuti kun yoo walii kakalles waliin amannu laakiin immoo akka jirurraa itti rabbiin ammas taanaan boris taanaan akka namaa rabbiin nan nyaachisini alhamdulillahi rabbil alamin jarreen isin fayyanii walitti nagaanii ta'anii kanaan booda arra diimaa keessatti buufna haasaa keessatti kan dhabamu ka biraayyuutu mataa na banaa rakkan nama biraayyuu mataa banaa rawu haala lafoo jirta jechuun amma tanaa jalti bari isaan isaan dhaan kuni Jangan nama tuh anten tuh, kurang angkasa. Kamu kisah ini surah kasar Asal kamu. terbit tuh mandi bang. Ini sama. Ini meja kasar kamu kalau misalnya siapa? Kamu gerang bulan. Ini mati. La, Ini mati. Amara tuh kan itu ini dia di sana, di sana, wanita aja, wanita aja, di sana. Di sana malam gue nih marah, kan lapis pak. Erti dipsite. Oges, atta oges, gafat oges aja, atta oges. Oges le fide. Marifan fide ka? Hah? Yani an jaran itu ada nafsiti yang berbanding. Nam tok sabab ni mani nu mana kesa turre. Ayye, anu manu ju mani bar sabab sila ana gululan uji sabada ni. Wan malaka singdanya ade. Jauh. Anu mani alhamdulillah rabbil alamin. Ammas tahan boris sana kan hamboda gara punjurati bekumsin nama fabdema. Dufe link apa? Kawalo le rabbil wala le sini ummata. Ummata da bara tunti ya manni namni go gara segatti mana mutumati deme borom sa argata. Isino dudu madde mate. Kawule ule wan fito. Wala me zamana me seram budu dole di kami tura asti di bijar ma disi. Bijar tu namne tura afanman wali gada male. Khalas dole di kami jira. Antakan nanti jira kayaknya wallahi Abu Akmal kala tumu. Khalas kadalle ga me dalat aku se dibne sababa isatis hati manasa dillen nut artit. خلاص mana mesha kulte kutte tuna mana kolfate mag dibiyo ngasa isana kete am kharta kon rakon no youtube rako amma ala mana sa tigisa ulit diusu tana
inshallah kami lalat akka malee boonaa ishee duraan bakka dalagaa fagootti achiraa dhuftee kunuutti raashaa dhabdee dura yeroo isinis viidiyoo isiniif maruu hin dandeenye takkaan adii duraan dubbii taanee gidduu dhaabbadhu isin jira maatii isin haqee jettee duraa jettee jira wallaa jira hanya isinillee ngaa warreen du'aa gootanii hojii tokko nuuf kadhatumadha. Galatooma siin jennaati gubbaa keenya irraa galatooma. Ani immoo baay'ee qaama nagaadhaan baay'ee kun olaal. Anis immoo ilaaja fuudheera meeshaa tiyya qabsiise. Meeshaa tiyya sana ilaalaa yoo ilaalu dhugaa nuti akka kanan isaa taafida jira. Maqaan illee kanaa jira inni. Waa hunda kaasanii qaama isaa biroo fayyada qaba garaa kana qabchaatti tuqa qaba oola. Isin agarsiisa. Nuti kun miila jira hanya. Miilli isaa fayyada qaba. Kunis miila. Tagaraa ta'uusi diddaami. Nagaa nagaa. Kuanta wala. Isaan kalau untuk ini jangan hanya nanti. Dekat kau itu. Dekat tu kalau mana tanya keratan sini terlewat mertu bekatu. Takkan di wala jara hanya alhamdulillah itu dekat nuk keratu mula dua anti sini dan nuk keberante jadi. Mega tarati wai gamma dibbi tan dulle ta ada mana saat itu khana wahid jura tan turat dulle sini de binati. Video tanah aku rumati dapat darah share guli gula ada jara hanya itu dekat nuk keratu mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.